Yesuusis hojii isaa yeroo jalqabe waggaa 30 ga'ee ture. Innis hafuura qulqulluudhaan guutamee Yordaanosii erga deebi'ee hafuuruma sanaan gara lafa onaatti geggeeffame. Achittis seexanaan guyyaa 40 qorame. Guyyaa kana hundaattis waa hin nyaanne ture. Seexannis yeroo isa qoru, yoo ilma Waaqayyoo taate dhagaan kun buddeena ta'uuf abboomi. Barreeffameera. Namni biddeen qofaan hin jiraatu dubbii Waaqayyootiin malee. Seexanichis bakka ol jedhaatti isa geessee mootummaa biyya lafaa hundumaa battalumaan isatti agarsiise. Isaan kana hundumaa akkan ajajuuf aangoon naaf kennameera. Naman jaalladheefis kennuun atis kun hundumtuu akka siif ta'an yoo barbaadde anaaf sagadi. Barreeffameera. Waaqayyo qofaaf sagadi. Isa qofaas waaqessi. Seexanichis Yerusaalemitti isa geessee bantii mana qulqullummaarra isa dhaabe. Ilma Waaqayyoo yoo taate asirraa gad darbadhu. Barreeffameera akka si eeganuuf Waaqayyo ergamoota isaa siif abbooma. Harka isaaniitiinis ol si fuudhu akka dhagaan miilla keetti hin buuneef. Barreeffameera. Ati Waaqayyoon gooftaa kee hin qorin. Innis gara Naazreet bakka itti guddateetti deebi'ee dhufe. Asham. Ashama. Gaafa sanbataa akka malasaa gara mana qulqullummaa dhaqe. Kitaaba raajicha Isaayaas irraa akka inni dubbisuufis namootni isa gaafatan. Hafuurri Waaqayyoo anarra jira. Wangeelas akka warra gadadamootti himuuf ana dibeera. Warra hidhamaniif hiikamuu, jaamotaaf immoo arguu akka labsuuf na erge. Warra miidhaman bilisa baasuuf, yeroo gooftaan uummata isaa itti fayyisu akka ga'e labsuuf na erge. Akka gaariitti dubbata. Macaafa kanarratti kan barreeffame kun harma raawwate akkuma dhageessan. Jechi isaa har'a mirkanaa'ee kana kan guutu masiicha qofaa akkamitti beekuu dandeenya? Dhugmaan natti mammaaktu akkas jettanii abbaa qorichaa of fayyisi. Akkasumas ni jettu as biyya keettis hojjedhu isa Qafarnaahoomitti goote. Dhuguma koon isinitti hima. Raajiin biyya isaatti hin kabajamu. Kana jechuudhaan Yesuus Masii ta'uu isaa of beeksise. Waaqayyo kan isa dibe saba isaa fayyisuudhaaf. Masii ta'uu isaa kana garuu warri Yihuudootaa hin fudhanne. Isaan garuu hallayyaatti gad isa darbachuuf turani. Inni garuu isaan gidduu darbee karaa isaarra bu'e.
gara magaalaa Qifirnaahom Galiilaas dhaqe. Warri Roomaas dhufanii biyya Yihuudootaa weeraraan jalaa fudhatanii waan turaniif warri Yihuudootaas yeroo kana Masiihichi walaba nu baasa jedhanii abdatu turani. Nagaan isiniif haa ta'u. Yaa gooftaa. Bidiruu keetiin deemuu Simoon. Maarree. Kunoo barsiisaan dhufeera. Gooftaa nutti himi malee. Nutti himi. Yesuus nu barsiise. Jarreen lama turan kadhataaf kan mana qulqullummaatti ol seenan. Inni tokko Fariisicha kaan immoo qaraxxuu ture. Fariisichi kophaatti ba'ee akka jedhee kadhate. Yaa Waaqayyo sin galateeffadha, an akka warra kaanii saamtuu, micciiramaa fi ejjituu mitiyoo. Ammas sin galateeffadha waan an akka qaraxxuu sanaa hin ta'iniif. An torbanitti guyyaa lama nyaata lagadha, waan argadharraas buusinan kenna. Garuu inni qaraxxuun sun fagaatee dhaabatee ija isaanillee ol hin ilaalle. Garuu qoma isaa rukutaa akkas jedha, yaa Waaqayyo cubbuu koo naa dhiisi. Isinittan hima, inni qaraxa fuudhu sun Fariisicha irra Waaqayyo biraa araara argatee hin galle. Namni ol of qabu gad deebi'a. Kan gad of qabu immoo ol qabama. Bidiruu kee gara tuujubaatti dhiibi. Qurxummii qabuufis kiyyoo keessan darbadhaa. Yaa gooftaa, edalkan baay'eetti dadhabne. Garuu homaa tokkollee hin qabne. Ergati jettee garuu kiyyicha nan darbadha. Yaaqoob, Yohaannis. Yaaqoob, Yohaannis, bidiruu keessan as fidaati nu gargaara. Dafaa. Hin dandeenyu, kan nuti qabne hedduudha. Gaadha kun. Yaa gooftaa narraa hiiki. Ani nama cubbamaadha. Hin sodaatin. Har'aan booda immoo nama walitti qabda. Gara koo kottaa, dubbii koos dhagaa. Jireenya argattu. Waaqayyoon barbaadaa, isa argachuun utuu danda'amu. Waan madhaa